Baranda irratti ufuuteerti. Yaa ilaahi ufuutee jirti. Ufuute. Isuma du'a moo? Du'a viidiyoo hojjetteerti. Obboleessa kiyya diitta bilbilaniiti diitta mucayyoon viidiyoo akkana hojjetteerti maal godhaarti jedhanii obboleessa kiyya bilbilan. Ishee. Diitta yoo kilaasii ijoolleen bulteertu dhaqee laalu mucayyoon hin dhabne nutti hin sodne mana keessa hin sodne hin dhabne achi booda baxxaarrifannee mucaan ollaa keenya tokko hin jira barga nama karaa irraa deebisee qabee balbala cufee rafee nuun jee. Ishee. Yoo ganaa sodheef hin jennu duubarra manni balakoonni ni jira barandaa jechuun barandaa irratti ufuuteerti. Yaa ilaahi ufuutee jirti. Ayya Oromo akkana bajjeesu barbaadanii akkana bajjeesu akkana duniyaa kana deemu barbaadanii maal gochi adamni sun si hambisi ati maaf hin duune dooriyyee maqaan nyaatta sin gargaaru aafiyaa qabdanaan jettanii galatooma hundum keessanii warri keessaan dhuftanii jechuudha. Warri keessaan dhuftanii jechuudha ati nama aafiyaa qabu dalagachuun hin dandeessa kan luka raacitee jira biyyoormaa keessatti maal gochis gargaartu Oromoon utaalaa turtanaan jettan duris uffata bilkaaniin rakkoo gadhee utaale malee eenyuyyuu na beeka jechuudha gatiin maatii dhabinatti taphattanii mi keessaan dhuftanii na harrabsitanii mi galatooma warri keessaan dhuftanii na harrabsan kunoo qeerroo kas baheen jira bakka hin jiru namni tokkollee hin beeku yoo hin du'aa qofa ishaan sana hin beektanii amma aafiyaa qabdanaan jettanii mi aafiyaa qaba alhamdulillah ofiin ajjeesaa bakka inni sana biyya nagashaa du'aa kun ko qeerroo kas baheeraa sabbuu kun ko qeerroon gaafatina qeerroo balisi yoo viidiyoon kun sitti dhufte galatoom anuma barbaadee bahe Oromoo manna harrabsite jechuudha galatooma inni nduu biyyatti nagashaa du'aa kan koo isin barbaadu galatooma naan taanis naataatanitti galatooma hundi keessaniyyuu du'aa kan koo biyyatti nagashaa mana qeerrootii baheen jira namni tokkoyyuu bakka hin jiru hin argu. Cifaatee hafuurritti nu deebi. Maal kana hunda maaltu fideelaa? Kana hunda ka fideetiin jedhe. Ani ijoollee daa'ima xixiqqoo tana maa viidiyoo anarratti hojjetanii takkaffaa lammaffaa ammootu viidiyoo manarra hojjetaniidha aarii warra koomentiiti. Kana wanti yaadisi irra hodhe akka nama tokkootitti isa kana dhimma kabiraa ammootu ijoolleen kenna warra imbaasii keessa hojjetan ijoollee sabboontotatu jira waa'ee oromummaa yoo dubbatan ka boo'an garuu ijoollee ganda isaaniitiif kasanii ol ta'an dhufanii warri imbaasiillee mana dubbiseera mucayyootan. والله العظيم فيديو يا تكرجين ترينا عرب سني خجت بيتا فولون دي بستو بالبلاشين نرجتو نولي كراكا مش يكون نمني ركوش الراكو دجو دندين يسين كان جرتن داندلتني نولي كان جرو مكان جرو أما كران شوفا ركو ما بيكامو أنا مو إندي بستو نمني تكلا مشارب سيكا كارسين فرد نجلا ترتين دي har'a galgala rabbii sinaa eegu nu adda beeta akka kennaa fi miti rabbiin akka ofii ta'e alhamdulillah du'aayu wayii qabna malee akkanatti miti rabbiin kenna kan baasu mucayyoo yoo furachuu ka dandeessan taate adda kunoo mana asli maayikiititti gargaarsi godhamaa fi gargaarsi akka godhamee ka'eeni haa furatanii nurraa barbaanna ankanaas wanti biraa wanti laayivii irra ba'ee fi dhugaan jirus kana mucayyoon gizee hundaa eega dhufterraa of ajjeesa jetti taa'ee gorsa seenaa kiyya itti himaa seenaa namoota ka biroo itti himaa yaada kanaan bilchaan mucayyoon tunnaa bilchaachuu hin dandeessu. Namni gaarii nama arrabsa hundayyuu nama faarsuu hin danda'u isheen jecha nama ammaa bakka kenniti ijoolleen feemes noo akkasitti si gargaarsas na jedhani nuyyuu majaalummaatti waggaa 11 dirasii dalagna biyyaan baa dirqamaa miti qaamaan hamma dandeenye namni gargaaruu hamma hin dandeenyetti immoo nu bira teessee haadhi dalagaa hin galti suutettee maal of fudhu maaltu fide.